arralle si badhaase salphina bilchiginna warri aalamiina si badhaase har'a poostiidhaan liiviidhaan abbichuu keenya hiriira baane way ajab nagaan tura subscribe like godhaa warri maatiin of hin taane. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo hiriira bilchiginnaan har'a irratti salphattee kaleessa dubbataa turre jechuudha. Hiriira salphinaa bilchiginnaan ganda keessa deemtee qeerroo kadhachuudhaan kaan sodaachisuudhaan hiriira naaf bahaa jettee waammataa turte. Har'a garuu baay'ee salphatte. Hiriira maaliiti kan bahamu jedhe qeerroon. Hiriirri bahamuuf kun maali? Wanti nama gaddisiisu siluma warra nama kufuudhaaf tagangaru yookiin kufuudhaaf lafatti dhiyaatetu naqabaa ol nakaasaa na deeggaraa maaloo ol hin kaa jedhe cinqama. Namni kufuudhaaf lafatti hin dhiyaanne na deeggaraa nakaasaa kufaan jira jedhee ummata ganda keessaa nagaadhaan jiru hiriiruma lafaa ka'aatii naa bahaa jedhee waammatu hin jiru. Kana qabadhaa bilchiginnaan kufuusii sodaachuusii baay'ee dadhabuusii karaa wobootiin ummanni hidhatee karaa kaaniin ummanni funyaan qabachuu asirraa argitu. Garuu warri har'a hiriira bayoo acab wanti bahaniif hin beekanu gabbaanii hoo inni kaan warruma karaarra dhaabbatee daawwatu kaameeraadhaan walitti guurratanii nama 50 geessu nama miliyoona Itoophiyaa keessa jiru otuu wanti kun warra mormanuuf carraan kenname warra mormanuuf akkuma amma warra sadeeggaranuuf carraan kenname gaafa irreechaa dhowwamaa gaafa immoo jara deeggaruu ajab laayikii godhaati waliif daddabarsaati itti kolfaa warra bilchiginnaa kana ummata qaaniin beekne nama jara deeggaruuf yeroo dhibbaan meeqa hiriira nuu bahaa jedhanii dheengadda deeggarsa badhaadhina deeggaruuti jennaan ummanni ganda keessaa funaanamee inni kaan ilaaluudhuma maayini wal gahame kun jedhe caffaraadhumaaf achitti wal gahe. Warri siyaasaa garuu namni siyaasa beeku namni oromummaa ofii beeku namni tokko achitti hin argamne. Mee wanti nuti warra bilchiginnaatiin jennu akka dhasaalfachuu keessanirra warra isin mormanuufis mee carraa kennaa dimokiraasiitti amantu ofii keessanii ummanni isin jaallate isiniif baha jennu. Ummata isin mormu kanaa mee carraa kennaati waa inni fakkaatu argitu. Galaana ummata gajjigee funyaan isin qabatee isinitti argisiisu kana mee ilaaluu yoo barbaadan warra isin mormuuf carraa kennaa warra isin deeggaru warra garaaf bitame kaadiroota ofitti gayyaaftanii hin salphatinaa. Salphina innumti harraayyuu nam tokko hin jiru. Abiyyi gaayaa suuraa ofii fudhatee galatoomaa warri na deeggaruu baatan jedheem. Ajaa'iba! Abiyyi maal taate? Haddii kana sodaattee waggaa lamatu aangoo dhumarran taa'in. Haddii kana sodaatteetiyyuu aangoorraa na tursiisaa maaloo naaf bahaa jettee otuu jarri bahanii manatti hin galin poostii gootee galatoomaa warri naaf baatan Oromiyaa keessaa. Oromoon si deeggaraaru jiru dhugaa walitti himna maaliif akkuma haqa dubbachuun firooman kunne Oromoon si deeggaraaru jiru abiyyuu keenya. Abichuu keenya qashtuu jennee qoonjoo miskiin Oromoon si deeggaraaru jiru abdii kutan. በኦሮሚያ ውስጥ እኔን ለመደገፍ የወጣችሁት ከልብ አመሰግናለሁ የልብ ምናምን የፍቅር ቅርቅር ትላለህ እንዴ ገሩ ወንቲነ ኮልፊቲቱ ጉርባ ጌጃ ፎዋጀደ ነው ካንከኘቶ አረቤት ይራፍኔ ማሎ ዋምባርቱፍ ቤክታ ደገረም ሰማሊቲ ማልጎዴ ጀናን ደገርት ነመ ኩፉ ከደገርቴ ኦል ካፍታ ማለ ነመ ኡጉማን ኡመን ጃለቴ ጅሩ ኡመኑ ጃለቴው ማኒ ቶርቢ እንጀጂያን ሂሪረናፍ ባቲ ማሎ ነ ደገራ hiriira juuntaa sodaachisuutu jennaan dhiyoo kana uummanni waamame waa tokko ganda tokko qofittiitu sirba gabbayee warri gandummaa sammuu guutu. Wanti nama gaddisiisu har'allee hiriiraaf ofii ol ijaaranii sirbaa oolan obsa abdiisaa qodaa isa mana hidhaatti ergasii qabsiisee jiru fudhachuudhaaf deemee jennaan isaayyuu achitti qabanii hidhanii jiran uummata akkana sammuudhaan doome kanaa wajjiniin jiraachuun hedduu nama gaddisiisa. Kanaa inni hiriira bahu ofii isaatiif ofirratti hiriira baara jechuudha. Wallaalaa bichaa walitti gahe. Bilchiginnaan kuftee jirti. Oromoo of jabeessati. Humna kan kee ni beektaa. Namni si tuqe yoomuu milkaa'e hin beeku nama salphate malee. Namni si tuqe nama salphata waan ta'eef of qopheessi natu siin jedhe. Humna kan kee ni beektaa of qopheessi. Bilchiginnaan boolii buufteeti sodaataa jirti. Bilchiginnaadhaaf hiriirri bahamu tokko hin jiru. Abiyyi ofii isaatiif ummata sabaaf sablammoota naannoo Oromiyaa keessa jiraatan kadhaadhaan warra kaan sodaachisuudhaan hiriira boriin baatu taanaan wal ilaalla jedhe qeerroo meeqa sanni sodaachisu gurra keenyaan dhageenya jechuudha. Sodaachisuun hiriira hadha gadi yaafatee inni kan daawwannaadhaaf dhaqu na deeggaruu baataniif galatooma.
mee warra mana hidhaa jiran kana baasaati deeggarsa ummanni istaadoomii jimmaatti gayyaa'ee jaraaf godhu istaadoomii asallaatti istaadoomii wallaggaatti eessatti deeggarsa ummanni jaraaf godhu arguuf teessu meeme iddiin dhaabbatanu marfeen lixxu hin jirtu warabbal kaaba keessan har'a deeggarsa jedhaatumi warra biyya bulchaa jiru warra aangoo firkaa qabu poolisaan milishaadhaan sodaachiftanii baasuu dandeessu fedhii ofiitiin galaanni inni ummanni gadi jiguuf warra amma mana hidhaa jiran kana isin sodaatanii kaattan iddiin dhaabbatanu hin jiru lafati isiniin maramaa arginee turre gaafa harargeetti beessatti salaaleetti ummanni gayyaa'e akkana jira deeggaru isin baay'ee waan sodaattaniif warri bilxiginnaa kun adaraa rabbi numan qaanesinaa hiriira jettanii yeroon hiriira torbiitti isinii baamuun kufaatii irraa wanti isin hambisu hin jiru biyyi diigamtuu irraa wanti isin hambisu hin jiru bakka meeqaan lolli isinitti hammaatee jira asii abaawoon isinitti muddaa asii Tigraay hudduu keessa si waraanti asii Suudaan akkasii si waraanti asii Somaaleedhaan walitti kaatanii jirtu ajaa'ibaa bar salphattaniim irra nagaadhaan aangoo gadhiiftanii otuu hammatti dhumas zarafattan kana nyaattanii baay'ee tokko darsina jedha dhugaa isiniin jedha hamma zarafattaniituma lafaa qabdan kana suuta taayee danda'a obbo miliyoon danda'a miliyoona 2 zarafattee jirti nasaamanii makiinaa koo cabsanii kan jedhuun birrii miliyoona 2 saamtee jirta sanuma nyaadhu sanaachi immoo ergantanaa birrii miliyoona meeqa saamteetti nagaan aangoo gadhiisii hawaasaa Oromoon girrisaa jedha arrabsaa ooluu hirriba gaarii dhabdee cinqamaa buluu keerra Oromoo dhiifama gaafadhuutii nagaadhaan aangoo gadhiisiitii jiraadhu maali boo kunoo xayyibaa san jiraataan jirtu milkeessaan jiraataan jiru meeqatu aangoo gadhiisee nagaadhaan jiraataa jira uummata Oromootu narrabsinutu maalin ta'e isin hiriira yoo namni nama diidama ta'e hiriira warra mormiitiif immoo ba'e maaf na mormitaniidhaaf ijoollee hiitu ajaa'iba bar har'a qofa nama meeqa hiitan kaleessa warra suudii dheeraa ijoollee qeeroo meeqa hiitan har'a gadhiiftan sagaleen keenya dhageettii jabaa qaba dhugaa isiniin jedha sababa kanaaf immoo warri hidhamtoonni dhugaadhaa sabaaf qabsaa'an mana hidhaa keessatti beelaan dhumaa jiru qabsoo jechuun akkana malee garaadhaaf uummata gadi yaafatanii na deeggartanii galatoomanii peejii irra poosti gochuu miti Abiy Ahmad shame hiriirri sa'aatii kanatti maaf barbaachise sila kan na dhibe kun kufaatiin itti mudditeetti daraana gadi ba'aatii wanti ba'ameef IPP naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa wal lolee akkanatti wal qabee jira gizee ahunno yani walitti tadaraaja'anii tokko ta'anii IPP naannoo Oromiyaa liqimsuudhaaf waan jedhaniif ummanni gadi ba'eetu hamma ta'e nuufa iyyuudha kun kufaatii liqimfamuu irraa isin hambisu hamma gaafa dawaan Itoophiyaadhaa maakalaawii keessaa gadi ba'utti hidhaa sana keessa hamma dawaan Itoophiyaa dawaan Oromoodha dawaan adduniyaayyuu mana hidhaa sana keessa jira hamma achi gadi baafsanutti IPP naannoo Amaaraa nu ajjeesuu fi nu liqimsuu fi maalo sodaannee jirra jarri gizee ahunno yani yeroo hunda nutti dhaaddataa jiru nu qaqqabadhaa jettanii iyyuun keessan never isin hin fayyadu na'alabu shaklak yaa ibnal tok yaa salaa yaa salphina bilziginna warri aalamiin si badhaase kunoo aalamiin si badhaase aalamiin harrallee si badhaase salphina bilziginna warri aalamiin si badhaase harra poostiidhaan liiviidhaan abbichuu keenya bariira baane way ajab nagaan tura subscribe like godhaa warri maatiin oofinta